Akkuma yeroo hunda jedhu uumaan dachee kana bal'isee nuuf fixate. Lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyiis hedduu wal madaalchisee nuuf kenna. Fuula dachee kanarra wantoota lubbuu qaban hedduutu jira. Isaan keessaa bineensonnis jalqaba irratti kaafamu. Dachee keenya kanarra sanyiiwwan bineensotaa miliyoona 80 oltu jira. Isaan keessaa dhibbeentaa 0.1 kan ta'an waggaa waggaan addunyaarraa ni badu. Yeroo ammaa kanattis bineensonni miliyoonni 1 ol baduuf sadarkaa xumuraarra jiru. Yeroo muraasa boodas egaa suuraaf viidiyoodhaan malee qaamaan arguun abjuu ta'a. Dhumaatii bineensota kunneenii jaarraawwan hedduurra kan jalqabedha. Viidiyoo har'aan bineensota hanga ammaatti sanyiin isaanii jiruu fi kan isin tasumaa dhugaadha jettanii amanuu hin dandeenye muraasa olii wajjin ilaalla. Harka fuula akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii koo hundumti keessan baga nagaan gara chaanaalii kootitti deebitan. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun, warreen ammaan dura maatii taatan immoo like gochuun viidiyoo kana haa eegallu. Tokkoffaa Robosis Monkey. Namoota muraasa irraa kan hafe baay'een keenya qalamee ari'aa guddanne. Garuu akka carraa ta'e qalamee diimaa bareedaa kan funyaan isaa afaan bira gad darbu kana meeqan keessantu argee beekadhaata. Qalameewwan kana sooshaal miidiyaa gubbaatti akka argitanii beektan shakkii tokko illee hin qabu. Garuu ana dabalatee baay'een namoota akka carraa funyaan qalamee kanaa dheerate jedhanii yaadu. Haa ta'u malee qalameewwan kunneen sanyiin isaanii hedduudha. Egaa akkuma agartan qalameewwan kunneen boca fuulaa nama kofalchiisu qabu. Dheerina funyaan isaanii irraa ka'uun longinos dimonkii jechuunis namoota baay'ee biratti ni beekamu. Qalamoonni kunneen funyaan dheeraa kan qaban yoo ta'an bifti isaanii diimaatii gara halluu bunaatti kan dhiyaatudha. Kan isaan argamanis qarqara Eeshiyaatti kan argamtu odola Boorniyoo jedhamtu qofa irrattidha. Bineensota baduuf jedhan jalattis maqaan isaanii katabamuu danda'eera. Qalameen Robosis tokko seentimeetira 66 hanga 76 dheerachuu danda'a. Ulfaatinni isaanis giddu galeessaan kiiloogiraama 22 ta'u. Robosisiin dhiiraa tokko funyaan isaa yoo dheerate carraanni Robosisii dhaltuun filatamuu qabu hedduu bal'aadha. Hanguma funyaanni isaa dheeratu dandeettiin sagalee baasuu isaas ni bal'ata. Lammaffaa II. Addunyaa kanarra quba dhedheeraa qabaachuun bineensota hedduu keessaa II kanneen jedhaman tokkoffaarra jiru. Bineensonni kun biyya Madagaskaar keessatti qofa kan argaman yommuu ta'an qubni isaanii dheeraan kun salphaatti akka muka koranii fi soorata akka funaannataniif isaan gargaara. Bara 1933 lafarraa badaniiru jedhamaa ture. Ta'us bara 1957 akka carraa ta'ee daawwattoonni Madagaskaar keessatti arguu danda'aniiru. Yeroo sanatti gosi II kun 9 qofa kan argaman yommuu ta'u, yeroo ammaa kanas kunuunsi gahaan waan isaaniif godhameef sanyiin isaanii hedduu balbal'ataniiru. Saayinsistoonni akka jedhanitti baduu bineensota kanaaf sababa kan ta'e gosa uummataa Maalgaas kan Madagaskaar keessa jiraatanidha jedhu. Jarri kun bineensota II jedhaman kun hafuura seexanaa nurraa lolu jedhanii waan amananiif adamsuun ajjeesanii mana isaaniitti fannisu. Dabalataanis gosa uummataa Madagaskaar keessa jiraatan kan Omenchoo jedhaman biratti immoo hafuura seexanaa waamu jechuun bineensota kana adamsuun ajjeesu. Egaa jireenyi bineensota II jedhaman kanaas bu'aa bahii hanga kana dandamachuu waan dadhabeef sadarkaa baduu irra ga'ee ture. Bineensonni qubni isaanii hedduu dhedheeraa ta'e kun namoota hedduuf madda bashannanaati. Sadaffaa Vampire Bat. Dachee keenya kanarra uumamni hedduun halkaniif guyyaa gargar qooddatee akka isaan mijatutti keessa jiraata. Isaan keessaa simbirroonnis isaan tokkodha. Baay'een keenya simbira halkanii karaa foddaa TVs ta'e qaamaan arginee ni beekna. Garuu simbirroonni kun gosti isaanii guutummaa guututti adda addadha. Gosti simbirroota halkanii kanaas 1000 ol ta'u. Egaa har'a sanyii simbirroota kanaa keessaa kan iddoo dhoksaa bosonaa Amaazon qofa keessatti argamanii fi Vampire Bat kan jedhaman isin haa daawwachiisu. Maqaan isaanii Vampire jedhu kun kan kennameef akkasumaan osoo hin taane haala jireenyaa fi boca isaanii irratti hundaa'uudhaanidha. Akkuma agartan ilkaan isaanii fuuldura lamaan hedduu kan qaramedha. Kunis Vampire warra fiilmii keessatti beeknu waliin wal isaan fakkeessa. Ilkaan isaanii kanaanis dhiiga namaas ta'e dhiiga bineensota biroo xuuxuuf itti fayyadamu. Addunyaa keenya irraas bineensi dhiiga qofa xuuxuun jiraatu isaan kana qofadha. Simbirroonni kun dhiiga malee yeroo dheeraa turuu hin danda'an. Saffisa guddaas kan qaban yommuu ta'u, sa'aatii tokko keessatti maayila 25 ol balali'uu ni danda'u. Vampire Baatiin tokko giddu galeessaa waggoota 15f jiraachuu danda'a. Sanyiin simbira halkanii keessaa umrii dheeraa kan qabudha. Vampire kun halkan lamaaf dhiiga malee yoo ture ni du'a. Saayinsistoonni hedduunis simbirroonni kunniin Amaazon keessaa bahuun addunyaa kanatti yoo makaman balaa guddaa fidu jedhanii akeekkachiisu. Sababni isaas simbirroonni kun dhibeewwan hamoodha jedhaman hedduu baatanii waan jiraniifidha. Kana malees tuqaatii qofaan dhibee kana salphaatti gara namaattis ta'e gara bineensota birootti dabarsuu ni danda'u. Arfaffaa Spine X Cat.
Biyya keenya keessatti hantuuta adamsuuf aananiin kan qacaramtu akkasumas biyya bakkeetti immoo kunuunfamuun akka barinaatti kan fayyadu. Adurreen osoo rifeensa dhabde jettanii yaaddanii beektu? Maqaan adurree yommuu ka'u baay'een keenya adurree gosuma tokkotti sammuu keenyatti dhufu. Garuu gosoota adurree 40 ol ta'antu addunyaa keenya irratti argama. Isaan keessa har'a kan namoota hedduu ajaa'ibsiisan isin daawwachiisa. Adurreen kunniin bara 1960tti saayinstootaan akka kalaqaman dubbatama. Adurreewwan kunneen fiilmiiwwan hedduu keessatti kan mul'atan yommuu ta'u, akkuma amma argitan kanas ilaaluuf boca nama sodaachisu qabu. Adurreewwan kunneenis dabbasaa waan hin qabneef iddoo ho'aatti yoo kunuunfaman malee dandeettii qorra ofirraa ittisuu isaanii gadi bu'aadha. Shanaffaa Paangooliin. Biyya Chaayinaa fi Hindii qofa keessatti bineensa argamuu fi bineensa ajaa'ibaati. Baay'een namoota bineensa kana waa'ee dhibee koronaa wal qabsiisuun oduu karaa TV deddeemaa ture irratti argataniitu ta'a. Bineensi kun uumama isaan nama hedduu afaan qabachiisuu danda'eera. Bineensi kun giddu galeessaan meetira 50 kan dheeratu yommuu ta'u, amma kiiloo 70tti ulfaachuu danda'a. Egaa mala bineensota kanaa keessaa kan nama dinqu haala isaan ittiin of eeganidha. Bineensonni kunniin akkuma agartan qaama isaanii irraa sheelii jabaa kan qaban yommuu ta'u, sheeliin kun dhagaa caalaa hedduu kan jabaatedha. Egaa bineensonni kun yeroo rakkoon isaan mudatu boca gubbaa adamsitoota isaanii jalaa miliqu. Egaa viidiyoon kun har'aa kana fakkaata ture. Akka itti bashannantan shakkii tokko illee hin qabu. Bineensota kanneen keessaa kan hedduu isin ajaa'ibsiisanii fi kan isin sodaachisan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Viidiyoo kanas laayik gochuu yoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib akkasumas firiyoota keessaniif sheer gochuun na tumsa. Viidiyoo taanuun waan akkan isiniif hojjedhu barbaadan koomentii jala naaf kaa'aa. Hanga viidiyoo taanuu wal agarruutti biyya nagaa tura.